BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا الشماء كمولتن سجنتا BBC أفان أورومو جماعة قلقلا إيقاليرا دوني في أكاتا منستر مومي دراني جابان أجيفمن أودو إجو الدنياتي هرو قدرو أموروتي حالي الله راوتو Andani nama la margera to komo rubutin badeti dala durba mirinche na nokula ni kurantati hori na kuma chirutti hori no famera baina no famera hori ajjecha fi sarbamni mirgana mooma dabalu komishini mirgana mooma ibse sababa imalli hajji hordoftota amantaa islaamaa danqame namoota hajjiidhaaf galmaan deegessuu irratti rakkoon ol'aanaan nu mudata jedhanii isaan himan rakkoo doolaaraa himu waa'ee qonnaan bultoota Finfinnee fi Kaanaadaattis gabaasa qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Ministeerri muummee duraanii Jaapaan Shinzo Abe qawwee manatti tolfameen magaalaa Naraa jedhamtu keessatti guyyaa irraa ajjeefamaniiru. Aangaan kun waggaa 8 dura Itoophiyaa yeroo dhufanitti namoonni mana barnootaatti Ababaa jedhanii waamu jedhanii dubbataniiru. Kunis injifannoo Ababa Biqilaan Tookiyootti galmeessee wal qabata. Itoophiyaa dabalatee aangawoonni biyyoota garaagaraa gadda isaanii ibsaa jiru. Aangawaan kun akkamiin ajjeefaman hirphaa gammachuu nutti hima. Haasaan kun ministeerri muummee duraanii Jaappaan Shinzo Abeen rasaasaan rukutamuu isaaniin dura sagantaa duula filannoo magaalaa kibba Jaappaanitti argamtu Naaraa jedhamtu keessa ture irratti kan dubbatan ture. Shinzo Abeen magaalaa Naaraatti rasaasaan erga rukutamanii hospitaala qaqqabanii lubbuun isaanii darbe. Ministeerri muummee duraanii Jaappaan Shinzo Abeen si'a lama rasaasni kan itti dhukaafame yoo ta'u mormaa fi onneen isaanii miidhamuu doktoroonni ragaa ba'aniiru. Qaamoleen nageenyaa biyyattii namicha ganna 41 rasaasaan dha'uun shakkame achumatti qabuun amma to'annoo poolisii jala jira. Maanguddoon ganna 67 Abeen rasaasaan erga dha'amanii daqiiqaawwan muraasa boodayyuu of beeku jedhamee ture. Haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uun otoon turiin barame. Qawwee manatti tolfame kan itti dhukaasuu amane namticha Tatsiyaa Yamaanii jedhamu. Shakkamaan kun dhaabbata Abee wajjiniin hidhata qabu irratti haaloo qabatee akka ture poolisiin biyyattii ibseera. Abeen ajjeefamuu isaanii hordofee qawween namtichi aleellaattiin raawwateen wal fakkaatu hedduun qaamolee nageenyaatiin to'atame. Kana malees dhootuwwan biraas mana namticha ajjeechaa raawwachuun shakkame kanaatii argameera. Ministeerri muummee Jaappaan yeroo ammaa Fumio Kishida aleellaan lubbuu Abee dabarse kun suukanneessaa fi tasumaa kan dhiifamaan biran darbamne ta'uu dubbatani. Namoonni wayitaa Abeetti dhukaafamu arginee jedhan namtichi lubbuu Abee galaafate qawwee guddaa tokkoon marroo lamaaf duuba isaanii dhaabbatee itti dhukaase jedhan. Battaluma sana Abeen kufan. Gartuun qaamolee nageenyaa Abeef eegumsa taasisaa turan illee namtichi aleellaa sana qaqqabsise otoon sakattaamin meetira muraasa qofa irraa fagaatee qawwee baatee dhaabata ture. Shinzo Abeen ministeera muummee Jaappaan hunda caala ganna dheeraadhaaf biyyattii tajaajilaniin bara 2006 aangootti dhufanii kan turan. Abeen sana boodas marroo lammataaf bara 2012 aangoo qabachuun bara 2020 dhukkubsachuu isaanii hordofee aangoorraa bu'anii turan. Wayita aangoorra turanitti imaammata humna ittisaa fi dantaalaa irratti gaarii dalagan jedhamanitti leellifaman hedduu hojiirra oolchaniiru. Ajjeefamuu Shinzo Abee hordofee hawaasni addunyaa gaddaa fi balaaleffannaa leellaa kana ibsachuu itti fufaniiru. Jiraattonni aanaa Amuruu dubbisni har'aa guyyaa kaleessaa ganama hidhattooti faannoo jedhan haleellaa qaqqabsiisaniin daa'imti tokko du'uu fi horiin saamamuu himan. Jiraattonni akka jedhanitti bakkee agamsaa ganda lugma waalli jedhamu jiraatu. Aanaan Amuruu godina Horroo Guduruu Wallaggaa jalatti argama. Bakkee kanatti keessumaa baatii Sadaasaa fi Muddee darbe keessa haleellaa wal fakkaataa raawwatee ture. Egasii jiraattonni nagaa nutti fakkaatee deebinaanis rakkoon si'a lammataa nu qunname jechuun himan. Maatii olaanaan obbo Asaffaa Taayee nama intala ajjeefamteef wasiila ta'uu ibsanii fi jiraataa biraa dubbiseera. Har'a ganama kun sa'aatii tokko irratti bareeddee bara riba fincee nama seenatti kan seenu jechuudha. Wanni isaan godhan maali? Badiin isaa geessisan natti maame. Andani nama la margera tokko immoo lubbuutiin baddeetti dala durba mirinche naannoo kurantati turaayyoo taamuruu jedhamti. Maaliif ajjeesan ishee? Fayyuma bishaan waraabbitu irratti ba'anii madaa'anii ajjeesanii darbanii bira. Horiin akkuma jirutti horiin oofameera baay'inaan oofameera horiin namnis immoo nama sadii jumaan argeera nama dhaameera jumaan nama sadii argeera lubbuutiin immoo talli kun duusha argeera inni kaan immoo laga ammayii barama horiin kan beekamu. Namooti gara ganda keessanii dhufan kun hammam ta'u baay'inaan?
Ammantaan maaltu beekna saanaa baay'eedha. Horii kana eessa geessan? Ceesifatanii kunoo ceesifatanii uffatanii ceesifatanii amma biyya isaaniitti gashataniiru. Abbaan ceesisni amma goonka jedhama jala naannoon isaanii saggii jedhama saggii fi ooftii haroo keessa horii uffatanii ce'anii bishaan goonka ceesifatanii malee abbaa illee ceesisi. Qaamni nageenyaan jiru aanaa keessan namni isin hin qaqqabne? Iddoo hojii dhaggeessi immoo qaqqabaniiru bakka san taa'an hin beeknu ka gana hubanna dhaggeessi dhufanii birmataniiru kittan namni kittan birmateera horii sana irra ga'an immoo gana hubanna. Kana dura akkana godhanii beekuu mee rakkoon akkanaa isin bira isin qunnamee beekaa? Lammataadha kun har'a lammataadha amma kun biyyaa godaannee kun lagatti galleeti qallamuun waa qotan inni buunee akka ta'aa jirra kan dura amma biyyaan godaannee kun agamta keessi taasa turre amma immoo waa wayyee fakkaannaan buunee kun abbas iddoo hojiitti dhufanii cufaa jirru kun rakkina keessa jirra amma garatti deemnu amma rakkanneerra baay'ee. Innichi baay'ee rakkiseera uummanni akkatti jireenya dhabeera qaamni nageenyaa keessaa milishoota xixiqqoo gadi fiigee hordoffii godhe malee humni federaalli jira itti hin hirmaanne akkuma walii galaatti gara naannoo magaalaatti sassaabamnee taa'aa jirra qonnaa qotachaa jirru wanti asiif achi karaan kun cufaadha mana yaalaatti akkatti deemnu dhabnee callaqamaa jirra rakkachaa jirra isuma kana rakkoon akkuma hawaasuma hunda duukaadha. Obbo Fantaawun Taayyee bulchaa aanaa Amuruuti rakkoon akkanaa akka jiruu fi ajjechaa tibbanaa garuu qulqulleessaa akka jiran BBCtti himan. Kan akkasii darbee jira sirriidha. Jirachirraa ganaa qulqulleeffachaa jirra malee amma qulqulleeffannee ganaa qulqulleeffanne immoo gabaasa dhiyeessuu dandeenya. Garuu kana dura haleellaan erga raawwatee booda namoonni qeetti deebi'anii turan jechuudha. Deebi'aniiru. Taateen akkasii raawwataa jira eeyyee isarratti waan wal haallu hin qabnu. Akka raawwataa jira sirriidha garuu akkamitti eessatti kan jedhu sana immoo adda baasnee eenyuun kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Imalli hordoftoota amantii Islaamaa sirna hajjii raawwachuuf Saawudi Arabiyaatti imaluuf galmaa'anii rakkoo godhate kanneen danqaa'uman keessaa rakkoon sharafaalaa akkasumas waldhibdeen hooggansa majlisa haaraa filatamanii fi kan duraanii gidduu sababa ta'uun pirezidantiin majlisa ce'umsaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa BBCtti himaniiru. Namoonni sirna amantii kana raawwachuuf galmaa'an 12,000 olidha. Haa ta'u malee namoonni 3,000 akka gara Saawuditti imalan majlisi Itoophiyaa himeera. Hamza Huseenitu Sheek Haji Ibrahim dubbise. Hajjii fi umraa bara kanaa yoo fuune akka Itoophiyaatitti yoo dubbatte baay'ee haala rakkisaa danqamaa walxaxaa ta'etu ture jechuu danda'a afaanuma guuttadhee rakkoon akka Itoophiyaatitti bara kana gahe bara kamiyyuu hin dabarre jechuun hin danda'ama. Kunis maali yoo jettanii hajjiin barran dabaran san waan sababaa koronaatiif waan dabarteef namni waggaa 2-3 kuufate rabbi umrii isa dhaqqabsiisee namni hin galmaa'e wayita namni galmaa'etti rakkoon uumame majlisni dura ture jechuun koreen hooggansaa ka dura majlisa islaamaa keessa turan rakkoo dheeraa asin dura eegessaa turterraa kan ka'e hawaasni muslimaa hin jijjiirraa kana fudhachuu diduudhaan bakkuma jiru kanatti hajjii baranaa kanallee taanan hin geegessine hin siinqeffanna jechuudhaan ciniinnattee biiroo keessaa bahuu diddee biiroma keessatti geegessuudhaaf yaaliin isaanii baay'ee rakkisaa ture jechuun maali inni namoota hajjiidhaaf galmaahan geegessuu irratti rakkoon ol'aanaan isaa nu mudate jedhanii isaan himan rakkoo doolaaraa himu. Rakkoo doolaaraa wayita himan baankiin jiru hundi isaatu balbala kan dhadhayin akka hin jirretti akka isaan himanitti haa ta'u malee doolaara argatuu hin dandeenye waan jedhutu himama isaanirraayi doolaarri biyya keessaa hangana bade jechuu osoo hin taane namni waan barbaade argachuudhaaf qaama itti haajamu san biratti amantaa qabaachuu fudhatama qabaachuun barbaachisaa wanta ta'e fudhatama dhabuu isaaniitirraa kan ka'e doolaaruma gahaa jiru argatuu hin dandeenye angoo qabaatanii qaama seeraa waliin dalaguu hin dandeenye angoo dhabanii gadhiisanii qaama angoo qabu ka uummanni filateef akka geegessuuf gadhiisuu hin dandeenye. Amma mooduun gaggabaabaan sinitti seenaatarri Ameerikaa bulchiinsa Oregon Jeef Merklee waa'ee mirga namummaa Oromiyaa keessaa xiyyeeffannoon akka itti kennamu gaafatan qondaalli kun xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaatti barreessaniin kan kana jedhan.
Pireezidantiin duraanii FIFA Seef Bilaatarii fi taanaan isaanii kan turan Miisheel Pilaatiinii yakka waliin dha'uttiin himataman irraa bilisa jedhaman. Bilaatar karaa hin malleen Pilaatiniif firaanzii Siwiizii miliyoona 2 kenneera jedhuun ture kan himatamanii. Oduu biraatti ceenaa Itoophiyaa keessa lubbuun jiraachuu yaaddoo ta'eeraa jedhe Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa. Koomishiniin mootummaan hundeessee kan kana jedhe gabaasa waggaa tokko keessa raawwate har'a yeroo baasettidha. Qaamolee nageenya mootummaa fi gareewwan hidhatan birootiin lammiileen hedduu ajjeefamuu sarbamni mirgaas dabaluu hime. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Gabaasni kun yeroo rakkoon nageenyaa biyyattii keessa hammaataa jirutti as ba'e. Gabaasni koomishinichaa lammiileen baatii waxabajjii waggaa darbee hanga waxabajjii waggaa kana keessa ajjeefamuu hime. Ajjechaa kanaan humnooti mootummaa himatamaniiru. Humnooti TPLF akkasumas hidhattoonni Oromiyaa fi Amaaraarraas kanneen ajjechaa raawwatanidha. Akka gabaasa kanaatti hokkorri akkasumas sarbamni mirga namoomaa dabaleera. Akkaataan qabiinsa loltoota qabamanii dararaa shakkamtoota irratti raawwatu akkasumas achi buuteen namootaa dhabamuun dabaluutu ibsame. Naannoo Tigraayitti maloonni koominikeeshinii cufaa ta'uun namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaarraa akka citan taasiseera. Lakkoofsi gaazexeessitootaa waggaa darbe keessa hidhamanii 54 gahuus ibsameera. Gabaasni koomishinichaa Itoophiyaan bu'uura nagaa gaanfa Afrikaa turte amma ofiifuu rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachuu hubachiiseera. Dhimmi qonnaan bultoota Finfinnee mormii uummataaf sababa ta'uun bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad akka aangootti dhufu kanneen sababa ta'an keessaati. Qonnaan bultoonni dubbisne amma lafa qaban irratti qonna magaalaan milkaa'aa akka jiran himaniiru. Akka ragaa Koomishinii qonnaan bultootaa fi misooma qonnaa magaalaa Finfinneetti yeroo ammaa qonnaan bultoonni lafa hektaara 6,000 ta'u irratti oomisha adda addaa oomishuun hojii qonna magaalaa kanaaf gumaachaa jiru. Obbo Mokonnin Alamuu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessa kanneen qonna magaalaan milkaa'uu himanidha. Magaasan ijaarrannee horii horsiisuu lakkuu handaaqolii horsiisuu kana keessa dabarree amma darajaa kana bootaa kana geenyeerra jechaadha. Saattiloota 3 sa'a tokkoo fi raaddee 2 bitadhee horii duraan qabu san gurguree tanani isarraa bu'aa gaarii argachuu qabnaan anas mattan fayyadame isa cinaattan immoo handaaqolii horsiisuu qabe achumaan immoo kanniisas achumaan itti da'ee horii kiyyaa fi handaaqoo kiyya bichaa oduun gammate gara miliyoonii 6 oliin ta'a. Gambaataa wajjin itti da'ee 10 oliin ta'a lafa nama qabee kanaa wajjin jechaadha. Akkaawuntii irraayis xiree ganzabiidhaani biyyaans amma miliyoonii 3 nan qaba. Kana namarra jiru qotee bulaa tanaan dura kanan qotee buluu fi kanan namarra jiru amma lafaa fi amma waaqatu irraa fudhate jechaadha. Egaa kiyya karoorri kiyya Finfinnee kana keessatti gibirinaa kana keessaa ba'ee agiroo industiriitti magaalaa Finfinnee kana keessatti hintsaa gana ba'uudha. Hojii kanaan asirratti immoo an akka mana daabboo kan akka mana duqeet faabrikaa magaazana gaarii maaddayaa gaarii hojjedhee to'i as keessaa ba'ee kana kanan duuba jiru dabarsee magaalaa Finfinnee kana keessatti ana kan jedhe. Agiroo industirii aqwaaqaame hojjechuudhaaf laagooti. Obbo Masfin Kabbadaan immoo magaaluma Finfinnee kutaa Lammii Kuraa aanaa 9 keessa jiraatu. Isaanis qonnaan bultoota buqqaatirraa hafanii amma lafa isaanii irratti hojii qonna magaalaa kana hojjechuun milkaa'aa jiranidha. Eeguma jijjiiramni kun dhufe calqabe labsuma mootummaan kun labsuun kaanee lafa keenya akkuma argitan kana kara hektaara gara 3 hin ta'a. As keessatti boona gannooduu hin jedhin qamadis xaafis hin oomishna waggaatti yeroo 2 hin oomishna achumarraan immoo. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa caqasaa jirtu odeeffannoo dabalataaf bbcafaanoroomoo.com ilaalchuu dandeessu akkasumas karaa fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo irrattis yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Sagantaarraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Torban dhufuutti deebinaa halkan gaarii.